Maqaan koo Khalid Bashir jedhama. Kan an dhaladhee guddadhees godina Baalee magaalaa Goobbarraayi. Barnoota oolmaa daa'immanii Kaatolikittiin baradhee tokko haga afurii keejii waliin dabalatee jechuudha. Barnoota kiyya kutaa 5 haga 8 immoo mana barnoota sadarkaa tokkoffaa Harawaa Siinjaa jedhamuttiin baradhee manuma barnoota naannoo keenyatti argamu. Bara 2013 eega qormaata biyyoolessaa qormaata naannoo kutaa 8ffaa ministirii fudhannee booda qabxii akka godina Baaleetti qabxii olaanaa fiduudhaan manneen barnoota ifa boruu bultii addaatiif dorgomee manneen barnoota saniin keessa mana barnoota bultii addaa Dodolaa jooyin godhee kutaa 9 hamma kutaa 12 achittiin baradhee achittis qabxii boonsaa galmeessaan as gahee akkasumas bara 2017 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatiin qabxii olaanaa naman fide ta'eera akka biyyatti jechuudha gosa barnoota saayinsii uumamaatiin. Ani manatti waan balleessuu waan tokko tuttuquu balleessuu sirreessuus jaaladha. Waan arge tokko odoo harkaan hin tuttuqin odoo ilaalin odoo liga dinqabin dhiisuun natti hin tolu. Waan meeshaalee elektirooniksii kanniin waan akka baatirii waan akka rimootii wama arge haa ta'u elektirooniksii taanaaniin hin tuttuqaa hin banaa hin hiikaa achi booda sin sirreessaa waan akkasii amaluma kiyyarraa paashiniin kiyyas garasuma ture waan akkasii tuttuquu kanan jaaladha. Indoom yeroo daa'imummaa kiyyatti meeshaalee an balleessee waan akka baatirii rimootii kun lakkoofsaan baay'eedha bakka maatiinis waan akkanaa kana isatti hin dhiyeessinaa jedhan maaliif yoo waa san tuqee hin balleessaa garuu yaa hin sirreessas yoo tuttuqe immoo yaa rakkoo waan fiduuf isatti hin dhiyeessinaa akka saaga jedhamaa ture ga'ee ture. Maali wanni kun waan sammuu keessa gaafina deddeebi'a maali wanni sun maalirraa tolfame jalqabumarraa ka'e akkamitti tolfame waan jedhu kana akkanumatti yaaduun jaaladha bakka waan sayyoo arge jechuudha. So waan sanii immoo tuttuqu kana gaafilee saniin keessaa waan tokko deebisaa dhufa gaafilee sammuu kiyyatti uumamu waan sanii immoo deebisu gammachuus natti dhaga'ama ammallee itti fufees waan garagaraa yaadutti ka'a jechuudha. Mana barnoota sadarkaa tokkoffaatti sadarkaa kutama hundatti sadarkaa tokkoffaa bahee kutaa yeroo kutaa afuraffaa mana barnootaan jijjiiradhee mana barnoota tokkorraa gara biraatti deemee sadarkaa lammaffaa bahee seemisteera irratti jijjiiree sababa saniif sadarkaa lammaffaa wayiin bahee yeroo san bakka akka waan waa guddaa balleessee wayiin itti dhaga'ame maaliif tokkoffaan baradhee kutaa keejii irraa ka'ee haga kutaa sadaffaatti kutaa afuraffaatti immoo wanni sun uumamte achi booda immoo wanni uumamte suni cimee irra cimeetti waan akka san immoo cimee akka hojjedhu na taasise akkasumatti yeroo kutaa torban gahu immoo yaada waa'ee bultii addaa jedhamuun kanan dhaga'ee kutaa 8 irraa gara manneen bultii addaatti ijoollee cimoo fudhataaranii dubbisii waan jedhu obboleessi kiyyas na kakaasa barsoonni kiyyas waan akkasiin ajjabeessaa turanii so anis carraasanii argachuun qaba jedhee yaade yeroo san immoo yeroo nu barannu sani manni barnoota bultii addaa akka Oromiyaatti jiru mana barnoota tokko qofa innis ka Adaamatti argamu waldaa misooma Oromiyaatiin ka hoogganamu ture anis isuma san carraasan argachuudhaaf hojjetaa ture garuu immoo gaafa ministirii qoramnee qormaata seensaa san qoramuuf gaafa deemnu manneen barnoota bultii addaa torba ijaarameera Oromiyaa keessatti so kunis oduu gammachuudhaanaaf maaliidhaaf manni barnootaa kunii babal'achuun isaanii carraanii barattootaaf carraa guddaa bana so haala saniin dorgomee qabxii bareedaa fide mana barnoota bultii addaa jooyin gochuu danda'e yeroo kutaa 8ttis qabxii akka godina Baaleetti qabxii ministiriidhaan qabxii olaanaa fidee ture innis averejii 96.7 ture akkuma saniin kutaa 9s kutaa 10s darajama tokkoffaa bahuudhaan sadarkaa tokkoffaa baha akka mana barnootaattis sadarkaa tokkoffaa bahan ture 9s 10s averejii 99.98 naannoo san malee fideen beeku averejii akkasumatti odoo fidu qormaata kanarras taa'ee qormaata kanaanis milkaa'eera hiikaan ana fi manni barnoota bultii addaa qabu iccitiin milkaa'ina kiyyaa inni tokko yaa'u jabaadhee hojjechuudha waan biraan qabu waan hojjedhu san itti amane waan san immoo jaaladheeti itti jabaadhee hojjechuudha namni tokko waan hojjetu san itti amane jaalatee waan san immoo jabaatee hojjete rabbiinis nama milkeessa jechuudha so wanni ani itti milkaa'e tokkoffaan jabaadhee hojjechuu kiyya halkanii guyyaa hojjechuu kiyya waan san jaaladhee hojjechuu kiyya itti dhama'eera waan ta'eef waan kanatti so wanni iccitiin milkaa'ina kiyya jabaadhee hojjechuudha waan jedhu man dabarsuu barbaadu gara fuulduraatti wanni an barachuu barbaadu software engineeringidha karaa teknooloojii kanaan maatii kiyyas hawaasa kiyyas biyya kiyyas sadarkaa tokko olcheessuun barbaada karaa saayinsiif teknooloojii kanaan jechuudha maaliif wanni jedhu software engineeringii kana wanni filadheef haala biyya keenyaa yoo laallee karaa saayinsiif teknooloojiidhaan biyyi keenya xiqqoo duubatti jirti rileetivli biyyoota biraa waliin wal bira qabnee yoo laallu karaa teknooloojii fi saayinsiidhaan duubatti jirti ani immoo seenaa kana gara fuulduraa waan itti baradhe saniin seenaa kana immoo jijjiiruu barbaada saayinsiif teknooloojii kanaan biyya kiyya
sadarkaa tokko ol kaasuun barbaada. Yoo wanni tokko hojjetan wanni hin danda'amne hin jiru. Barattoonni baay'een darbuu fi darbuu dhabuu waan akkasii faa keessa jiran barattoonni baay'een parsantii 5 faatu darba. Barana parsantii 8tu darbe. So namni hin dhufa qabxiin kunis darbuu fi qabxii kana yoo ilaalan baay'ee walirraa fagaataadha. So wanni yoo hojjetan wanni nama dadhabsiisu hin jiru. Wanni akka dhaamsaattis dabarsuu barbaadu. Homaa wanni tokko yoo itti dadhabanii hojjetan yoo itti amanan wanni guddaan itti amanuudha. Yoo itti amantii hojjette wanni tokko wanni dhufne hin jiru. Ani yooma qabxii kana odoon dhagayin qormaata akkuma qoramne yoo xiqqaate qabxiin kiyya 570 yoo xiqqaate dongorri uumame wanni tokko uumame qabxiin maanuun xiqqaate eegaa yaade 570 naannoo san ima fidaa waan jedhu keessa ture maaliif akkitti qophaa'een jira akkitti qormaan immoo anaaf dhufeen jira lamaan wal bira laalu haala milkaa'aa ta'een lamaan waliin naaf dhufaniirani wanni ani jechuun barbaadu yaa gara fuulduraatti carraan barnoota biyya alaa naa mijeeffame odoo biyya alaattiin baradhee maalidhaa fi waan haaraa hojjettee biyya alaatti waan guddaa hojjettee eegasanii biyya keessa deeggaruu dandeette waan ta'eef carraan akkasii sun odoo naaf mijatee naa kenname baay'ee natti tola namoonni waan kanattis humna qabdanii deeggaruu dandeettanis carraa akkanaa kana odoo naa mijeessitan baay'ee itti gammada. harmeen Khalid Bashir aadde Zainabaa Alii ilmi isaanii iccitiin inni itti bu'aa kana fiduu danda'e yeroo ijoollummaa isaarraa kaasee hanga har'aatti iddoon inni oolu masjiidaa fi mana barumsaa ta'uu isaati jetti. Abjuun koo inni guddaan sooftiweer injiinaringii baradhee biyya koo sadarkaa teeknooloojii gaarii irra geessuudha jedha barataan Khalid Bashir. Bu'aa ilmi koo fideen baay'ee gammadeen jira. Yoo carraa barnoota gaarii argatee sadarkaa guddaa irra ni ga'a jetti haati isaa aadde Zainabaa Alii. Barataan Khalid saabjektii Ingilizeenyaa 100 keessaa 96, herreega 100 keessaa 100, fiiziksii 100 keessaa 100, keemistirii 100 keessaa 98, baayoloojii 99 fi aptiitiyuudii 98 fiduudhaan akka sadarkaa biyyaalessaatti takkaffaa ba'eetii jira. Khalid Bashir herreegaa fi fiiziksiidhaaf jaalala guddaa kan qabuu fi dandeettii guddaa isaan irratti kan qabu yoo ta'u barnoota sooftiweer injiinaringii itti fufee barachuu fi biyya isaa teeknooloojiidhaan sadarkaa bareedaa irra geessuu akka barbaadu dubbatee jira. Haati isaa aadde Zainabaan ilmi isaanii ilma sadaffaa ta'uu kan dubbatan yoo ta'u ilmi isaanii ijoollummaarraa jalqabee mana barumsaaf masjiidatti deddeebi'aa turuu dubbataniiti jiru. Ilmi isaanii carraa barnoota biyya alaallee akka argatu ni hawwinaa jedhaniiru. Allahu akbar, Allahu akbar, mashallah, Allahu akbar, Allahu akbar, mashallah. Congratulations barataa Bashir baga gammadde baga sadarkaa kana geette maashaallah waan ajaa'ibaa waan hedduu tokko nama gammachiisu maashaallah gammachuu diinii gammachuu barnoota waa lama rabbii wal bira kanatti nama haa badhaasu maashaallah tabaarakallah rabbi ammallee nama biyya bulchee namoota biyyoota gurguddatte keessa jiraate akkuma hawwii keetii rabbi galma guddaan si haa ga'u maashaallah umrii kanaan barnoota lachuu barnoota diinii barnoota ammayyaa baratee maashaallah tabaarakallah waan nama gammachiisu wallahi hedduu tokko nu gammachiise maashaallah baga rabbiin si gammachiise ammallee rabbiin bakka guddaan si haa ga'u maashaallah congratulations hin jenne gammachuun barataa kanaa gammachuu keenna hedduu sii gammannee jirra obboleessa keenna baga gammaddee rabbi ammallee bakka guddaan si haa ga'u nama biyyoota gurguddatte keessa taa'ee biyyas bulchee biyyoota birallee bulchu rabbi si haa taasisu rabbiin hawwii kan kee ammallee nama biyyoota ala biyya gurguddatte baratetti haa godhu hawwii kan kee rabbi galma guddaan si haa ga'u ilmaan keenyallee rabbiin akka ilma kanaa rabbiin haa taasisu maashaallah tabaarakallah hundi keenya kan ilma qabnu ilmaan keenya ilmaan diinii baratee diinii rabbis baratee barnoota illee baratee waa lama wal bira gammadee maatii gammachiisee maatii bira taree
addunyaa guutuu gammachiisee maasha Allah tabaarakallaa rabbii jahamtuu sirra haa qabu rabbiin ammallee bakka guddaan si haa ga'u obboleessa kenna baga gammaddee irra deebisaa gammachuun kan kee gammachuu kenna koongiraa siin jenne barataa Bashiir maasha Allah godina Baalee irraa waa godina Baalee roobee irraa maasha Allah tabaarakallaa uummanni godina Baalee roobee baga gammaddan gammachuun keessan gammachuu kenna nutis gammanne isinillee baga gammaddanii tokkoffaa maasha Allah haadhaaf abbaa isaa kan baratanii ilma kana barsiisanii addunyaaf akka boru bakka guddaa ga'u taasisanii gargaarsa rabbiitiin ilmi isaanii kana barsiisanii rabbiin haala hunda mijeessee fi alhamdulillah rabbil alamin rabbiin ilmaan keenya hunda akkana nu haa taasisu ilmaan diinii baratu ilmaan barnoota baratu ilmaan waa maraa wal bira gammadee saba gammachiisu rabbi nu haa kennu kanuu kennillee ilmaan keenya nama fakkeenya mucaa kanarraa fudhatee ilmaan keenyallee barsiifatee ilmaan keenyallee akka baratan hamilee ta'uu fi barnoota diinillee barnoota ammayyallee akka baratanii waa maraanuu biyya addunyaa bulchuu danda'a rabbi nu haa taasisu mucaannan rabbiin mangistii si haa taasisu bakka guddaan si haa ga'u maasha Allah tabaarakallaa Allahu akbar hedduu tokkoon gammadanii hordoftoota kiyyaa salamtaa isin gaafachuun daganne assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kee jalatti argamtan hunda keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jennu hundumti keessanuu kan hordoftan jalqabarra hanga ammaa naaf galatooma warroonni amantii birallee ashama harka fuune faamilii kiyya hundi keessanuu baga jiraatan isiniin jedha naaf jiraadhaan mallee akkuma duraa laayikii sheer gochuun warroonni haarawaa taatan immoo laayikii sheerii sabskiraaybii gochuun maatii naaf ta'a chaayinala kana akkuma dura na jabeessitanitti na jabeessa isiniin jedha haamileen keessan anaaf jajjabiinna ta'a hedduu naaf galatoomaa galanni keessan dachaa haa ta'uu naaf jiraadhaa isiniin jedha viidiyoon kiyya kan har'aa waa'ee barataa Bashiir godina Baalee roobee irraa barumsa qabxii ol aanaa galmeessuun riikardii addunyaa gammachiisuun argamee jira guyyaa kaleessaa waaw maashaallah tabaarakallah Allahu akbar barnoota diinitiin barnoota ammayyaatiin barnoota hundarraayyuu qabxii 100 keessaa 100 fiduun kan beekame riikardii addunyaa kan gammachuun galmeesse waaw hedduun tokkoon gammadee maal akka jedhuun beeku yaa rabbi ilmaan kiyyallee ilmaan akkana naa taasisi mucaa kanallee nama biyya alaatitti baratu rabbi haa taasisu hawwiin kiyya amma biyya alaatitti baratudha jedha. Khalid Bashiir biyya alaatti baradhaa jedha. Akkasuma abbaa kiyyallee balaa adagaatu mudatee jira. Abbaa kiyyallee rabbi si haa fayyisu. Abbaa isallee warroonni gargaaraa jirtan maashaallah tabaarakallaa akkasuma umraa bilisaan deemuuf haadha isaa wajjin paaspoortii yeroo atattamaa keessa baafatee akka umraa deemu maashaallah rabbiin madiinallee umrallee waa hundaanuu rabbi isaa gammachiisu mucaa kana akkasuma ijoollee keenya qaqqaxalee lafaa dhufaa jiran kan barnoota barataa jiran rabbiin akka mucaa kana bakka guddaan isinii haa ga'u hunda keessanuu qabxiin 100% isiniif haa ta'u rahmanni rabbii bal'aadha fakkeenya mucaa kanarraa fudhadhaa barataan hundi keessan sirriitti baradhaa riikardii addunyaa gammachuun galmeessaa haadhaaf abbaa keessan gammachiisa akka mucaa kanatti haadhaaf abbaa bichaa miti aalam addunyaatu gammadee maasha Allah tabaarakallaa rabbi hamtuu irraa qabu rabbi jahaa qabu maasha Allah tabaarakallaa siin jenne ammallee rabbi bakka guddaan si haa ga'u barataa hunda isaatu kan biyya kam keessa jiru hunda isaatu barataa hunda isaatu rabbiin akka mucaa kana barnoota diinitillee barnoota ammayyaatillee rabbiin bakka guddaan haa ga'u maasha Allah tabaarakallaa godina Baalee roobee keessatti baratee qabxii barnoota kamirraayyuu 100% galmeessee jechuudha. 600 keessa 59 galmeesse waaw hedduu tokko namatti tola maasha Allah rabbi ammallee bakka guddaan si haa ga'u ammallee dabalee qabxii kan kana caalu ammallee nama biyya alaatitti baratu rabbi si haa taasisu. Hawwiin kiyya biyya alaatti barachuu barbaadaa jira gargaara ammallee biyya alaatti haa baratu namoonni ijoolleen qaqqaxalee lafaa dhufaa jirtu kun hundi isaaniitu rabbiin akka mucaa kanaatti isin haa gammachiisu qabxiin keessan sadarkaa ol aanaa haa ta'u ilmaan gurguddattee fakkeenya biyyaa abdii biyyaa taatu barsiisonni mucaa kana barsiistanillee akkasuma haadhaaf abballeen maasha Allah tabaarakallaa
biyya gammachiistanii rabbi isin haa gammachiisu akkasuma hundi keessanuu rabbiin sadarkaa mucaa kanaa kennu isin haa kennu barataa kamuu rabbi bakka guddaan isin haa ga'u barnoota diinillee baradhaa barnoota ammayyaallee baradhaa waa lama wal bira barachuun kun kana nama fayyada akkana nama gammachiisa hedduu tokko gammannee jirraa gammachuun akkanuma itti hafu hundi isaatu kan biyya bulchu kan biyya gammachiisu rabbiin haa godhu barataa kamiyyuu rabbi bakka guddaan. Milkaa'inni barnoota kiyyaa milkaa'inni asiin nagahee haadhaaf abbaa kootii haadhaaf abbaan kan koo baratanii na barsiisanii akkasuma obboleeyyan kan koo barnootan sadarkaa olaanaa bahuun beekamanii akkasuma anillee milkaa'inna haadhaaf abbaa kiyyaatiin sadarkaa kana gahuu danda'e maashaallah tabaarakallaa. Eebba haadhaaf abbaa bakka guddaan nama geetti nama eebba haadhaaf abbaa fudhatee bakka guddaa. Barataan Kaalid Bashiir gammachuun isaa kana fakkaataa hedduu tokko gammannee jirra. Rabbi ammallee si gammachiisee bakka guddaan si haa gahu. Barataa Kaalid Bashiir rabbiin ammallee hawwii kan kee waan ati ta'uu barbaadduuf fuuldura kan keetitti rabbiin siif haa mijeessu haala kan kee. Barnoonni barataa Kaalid hunda isaatu qabxii olaanaa galmeessuun dhibbarraa dhibba argachuun gammachuu addunyaa beeksisee jira. Hedduu tokko gammannee jira. Maashaallah rabbi ammallee bakka guddaan haa gahu. Maashaallah Allahu akbar mabruuk alf mabruuk baga gammaddee rabbiin haadhaaf abbaa kan keellee umrii siif haa dheeressu. Haadhaaf abbaa kan kee barsiisanii addunyaaf gammachuu kana raabsanii rabbi ammallee bakka guddaan si haa gahu gammachuun barataa Kaalid Bashiir kana fakkaata baay'ee barataa cimaadha seenaa isaa dubbatee jira wantoota garaagaraa hiikee hojjechuun xiqqeennuma kiyyarraa barnoota sirriitti qo'adhaa iddoo taphaatitti hin dabarsu yeroo kiyyaa barnoota fayyadamaa barnoota bahummoo quraana qara'aa diinii rabbillee kanaaf diinii rabbillee baradhee barnootallee baradhee bakka guddaa gahuu danda'e akkasuma gammachuu alhamdulillah gammachuun barataa Kaalid Bashiir kana fakkaata barataan Kaalid Bashiir milkaa'ina jalqaba isaa himee jira akkasuma karoora isaa hawwii isaa bakka guddaa gahuuf yaada isaa boru maal akka ta'u barbaadu ibsee jira ani ijoollummaa kiyyarraa kana hojjechuu jaaladha ammallee fuuldurri kiyyaa kaayoon kiyyaa waan guddaadha biyya kiyyaa guddinaa fi beekumsaa kana caalutti ce'umsaa akka sadarkaa guddaarra argamtu barbaada jedhee akkuma hawwii keetii rabbiin si haa godhu hawwii kan kee rabbiin galmaan si haa gahu akkuma barnoota diinitii fi barnoota ammayyaa bakka guddaa geettee addunyaa gammachiistee nu gammachiistee ammallee rabbi si haa gammachiisu sadarkaa kee rabbi si haa fuudhu akkasuma barataan keenya kan akka mucaa kana barataa jirtan rabbiin bakka guddaan isinii haa gahu fakkeenya mucaa kanarraa fudhadhaa bakka guddaa rabbi isin haa gahu diinii rabbillee baradhaa rabbiin ilmaan kiyyallee ilmaan akka mucaa kana rabbiin haa taasisu kan hin qabne rabbi ilmaan haa kennuu fi ilmaan kan qabanillee akka mucaa kanaatitti nus barsiifannee boru gammachuu addunyaa kanarraa ibsuu qabna maashaallah tabaarakallaa irraa jennee jirra rabbi ammallee bakka guddaan haa gahu umrallee fidee rabbiin haa gammachiisu maashaallah allahu akbar maashaallah mabruuk alf mabruuk baga gammaddee rabbi ammallee bakka guddaan si haa gahu maashaallah gammachuun itti haa fufu mangistoota ta'ii bakka guddaa gahii barataan keenya immoo fakkeenya mucaa kanarraa fudhatuu qabaa warroonni barataa kan qabxiin keessan ammallee isinillee olaanaa haa ta'u rabbi bakka guddaan isin haa gahu hunda keessanuu mataan rabbiin bakka guddaan isin haa gahu qabxiin keessan dhibba haa ta'u rabbiin barnootallee isinii haa laaffisu diinii rabbiillee baratu isinii haa laaffisu rabbi bakka guddaan isinii haa gahu ilmaan guddattee haadhaaf abbaa gammachiiftee haadhaaf abbaa bira tartee biyya gammachiistee akka mucaa kanaatitti hunda keessanuu rabbi isin haa taasisu barataa keenya biyya keessaa hunda keessanuu rabbiin akka mucaa kanaatitti rabbi bakka guddaan isinii haa gahu jabaadhaa hundi keessanuu baradhaa akka mucaa kanaatitti sadarkaa guddaa gahaa maashaallah tabaarakallaa barataan Kaalid Bashiir haala kanaan baratee bakka guddaa gahee alama addunyaa gammachiisee riikoordii addunyaa galmeessee jira qabxii 600 keessaa 59 fidee hedduu tokko nu gammachiisee akkasuma gammachuun itti haa fufu ammallee rabbiin sadarkaa guddaan isa gahee
gammachuu isaa ammallee rabbi kan kana caaltu nu haa agarsiisu barataa keenya hunda rabbi bakka guddaan ga'ee nu haa agarsiisu akkasuma kunoo gammachuun akkanatti nama gammachiisaa maashaallah tabaarakallaa hedduu tokkoon gammadee ani maashaallah tabaarakallaa rabbiin hamtuu sirraa qabee bakka guddaan si haa ga'u mucaannan ammallee bakka guddaan si haa ga'u wanni hunduu akkuma ati hawwitetti akkuma ati yaaddetti ati yaadde miti ka ati yaadini olitti rabbi bakka guddaan si haa ga'u barataa keenya kamuu rabbi bakka guddaan haa ga'u barataa biyya bulchu biyya gammachiisu ka jireenya biyya keenyaa kana jijjiiree jireenya gammachuu jireenya wanni hundi akka biyyoota guddatteetti guddatu rabbi nama taasisu ilmaanuma kanatu boruu baratee bakka guddaa namaa ga'eetiniin biyyallee gammachiisee nama gammachiisaa rabbi ammallee haja muraada siifaa guutuu maashaallah hedduu gammannee jirra haadhaaf abbaan isallee baga gammaddanii ummanni baalee roobeellee baga gammaddanii maashaallah tabaarakallaa hundi keessanuu baga gammaddanii mabruuk 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 alf alf amarra islaamni bakka maraa hundi gammachuu baga gammachuu kana rabbi nu agarsiisee barataa keenya kamiyyuu rabbiin gammachuu akka mucaa kanaa nu dhageessise barataa kamiyyuu gammachuu isaanii rabbi nu haa dhageessisu bakka guddaan haa ga'u barataa keenya hundaayyuu kana fakkaata gammachuun barataa Kaalid Bashiir rabbiin ammallee hawwii isaa galmaan haa ga'u jennee jirra maashaallah tabaarakallaa irraa jennee jirra rabbi hamturra haa qabu rabbi ammallee waan inni hawwaa inni yaadu sanii olitti rabbi haa kennuufi kana fakkaataa viidiyoon kee har'aa gammachuu keessa deemee isinittillee dheeressee dhiifama isiniin jedha gammachuun nama kamiituu na gammachiisa maashaallah tabaarakallaa waan na gammadeef viidiyoolee isinitti dheeressee maashaallah tabaarakallaa jedha namni hin gammanne hin jiru islaama barnoota diiniitiin barnoota ammayyaatiin bakka guddaa ga'ee haadhaaf abbaa gammachiisee haadhaaf abbaa bira taree riikardii addunyaa galmeessee rabbi akka ilma akkanaa nu haa kennu kan nu kenne immoo ilma akkanaa rabbi nu haa taasisu kan ilma hin qabne immoo rabbi ilma akkanaa isiniif haa kennu ilma baratee bakka guddaa ga'ee addunyaa gammachiisee haadhaaf abbaa gammachiisee maashaallah tabaarakallaa ammallee rabbiin tiisee bakka guddaan haa ga'u hawwii isaa kan inni yaadu hawwu hunda galmaan haa ga'u jedha egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee kan har'aa kana fakkaata waan na dhageeffattaniif jalqabarraa hanga xumuraa hedduu naaf galatoomaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf jiraadha waa'ee viidiyoo barataa Kaalid Bashiirii kana asumarratti xumuraa haga viidiyoo biraatiin asumatti isinii deebuutti naaf jiraadha isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu baay baay faamilii kiyyaa naaf jiraadha isiniin jedha turtii gaarii